Shagamati Waaqayyo wantoota sinan margitan kan egaa kun armee keenyaaf kan nuuf taasiste obboleettii keenya Hababaa Walatta Maariyaam kan jedhamtu biyya alaarraa qarshii erguudhaanii deeggarsa kana fakkaatu kana kan taasisteef isheedha jechuudha. Isinitti dhaga'ame isinis yaada kennatu. Isheedhaafis fayyaa kennu biyya nagaatti ishee adeemsu. Alam ya uffattu uffattonya kan dhugduu dhabiin fayyaa isheedhaa kennu biyya ishee nagaatti ishee adeemsu achittillee fayyaa ishee adeemsisu hamaan isheen argeen qoreen isheen jajjamaan isheen argeen fayyaa haa taatu nagaa haa taatu. Maal isinitti dhaga'ame? Baay'ee gammaddan. Maatii Waaqayyo kana fakkaata guddaa tokko galatoomaa obboleettii keenya Waaqayyoon iddoo baastee dachaa darbee olee siifaa deebisu egaa manni isaan itti galan mana isa kanadha jechuudha. Kanaaf mana kana keessatti geessinee fi kennee bareednaa galata Waaqayyoof haa ta'u. Eshi galatooma Waaqayyo isin faana illee haa ta'u egaa wanni kana akkuma isiniin jedhee obboleettii keenya Hababaa Walatta Maariyaam kan jedhamtudha. Egaa ispoonsara kana godhee wanta hundumaa isiniif kan taasise egaa isheedha jechuudha. Guddaa galatooma nagaa nuu ta'a. Dhufnee isin gaafata.